Ashamaa akkam jirtu ilmaan Oromoo martii kan reensi facaase bakka garaa garaatti. Ka'eetan dubbadha har'a gammachuu wa'iin qaba. Kakawwiseen dubbadha maafan sagalee qaqqabaa. Gammachuun kee maali jechuu keessan hin oolu. Anis isiniifan deebisa deebii kanaaf malu. Biyyi Jimmaa kootii kan jaalalaan beekame kitaabni goota shanan gibees amma barreeffame. Maarree erga kana ta'e maaliifan hin gammadu seenaan bakka dhaloonni keessatti barbaadu. Utuu seenaa meeqa qabdu kan ukkaanfamte galmee seenaarraa kan fageeffamte wallaahi Jimmaa Abbaa Jifaari kan biyya hunda dura qaroomte. Bara seenaa qabnaam ni awwaalame malee dhugaa dirree jiruun soba jedhame malee. Mee utuu hin sobin har'a ka'ee waa haasa'u kan Abbaa Jifaar qofaayyuu galmeen seenaan ga'u. Bara ilmi namaa wallaalaa ciisee ija manaa lakkaa'u Abbaan Jifaar masjida dhaabuuf makkara naanna'u maal kun qofeenuu biyya guutuudhaaf hin ga'u kan nama biraan tasayyuutti lakkaa'u. Ongee seenaatiin kan maddi keenya gogee seenaan dhugaan gabbaanaan har'a oolmaan kun miidhagee. Seenaan dhugaan rooba ta'e har'a yoo garroobu mee maalluun jedhu gaawwan duraan nu jibbu. Yaa jaalala baanii shaafii tulluu ta'aa mul'adhaa maatii keessanii wajjin umurii dheeradhaa. Dhugaa dubbachuuf duraanii baay'ee qalbiin nu cabe baga nuuf sirreessite seenaa karaarraa dabe. Amma jiraachuun bareedu biyya lafaarra taa'aa rakkoo tokko malee galma feetan ga'aa. Ammas itti dabalee qalamni keessan haa mirgisu bakka deemtan maratti milkiin isin haa dubbisu. Anis isinin jaaladhaa sababaan alatti jaalalli sababaan dhuftu sababaan diigamti. Egaa warri kaan immoo gandummaadhaan jedhinaa dhugaa jiru dubbachuu yoomiyyuu ulfina. Walaloon koos kanumaa asirratti xumura barreessaa kitaabaa gosa shanan gibee Nabaanishaa fi Walbaraa.